Battala kana ana daawwachaa jirta taanaan viidiyoo gara keetti kan fide algoorizimiidha. Waan kanaan dura like, share, Google faagoota irratti hundaa'uudhaan qabiyyee ati daawwachuu feetaa jedhee xiinxale gara keetti fida. Algoorizimiin dalagaa tokko raawwachuuf yookiin rakkoo wal xaxaa hiikuudhaa fi tuuta qajeelfamaa gulantaadhaan kennamudha. Algoorizimiin bakka hunda jira. Nama takka buna danfisee hin beekne buna miicuurraa hanga shinitti buufatutti qajeelchuu yoo barbaadde kuni fakkeenya salphaa algoorizimii ta'uu ni danda'a. Algoorizimiin waan miidiyaa hawaasaa wajjin dhufe nutti fakkaata. Garuu jechi algoorizim jedhu mataan isaayyuu waan waggaa 900 ol lakkoofsisedha. Jechi algoorizim jedhu maqaa hayyuu herreegaa Pershiyaatti dhalatee Muhammad ibn Musaa al-Khawaarizmii jedhamurraa dhufe. Namni kun dhaloota Kiristoosiin booda bara 780 Uzbeekistaan keessatti dhalate. Naannoo Khawaarizmaa jedhamurraa akka dhufes maqaan isaa ni akeeka. Jaarraan 8ffaa hanga 13ffaa jiru bara warqee Islaamaa jedhama. Yeroo kana saayinsii, herreega, fayyaa, astiroonoomii fi falaasamni addunyaa Islaamaa akkaan dagaagee ture. Al-Khawaarizmiinis hayyuu bara sanaati. Namni kun jaarraa 9ffaa keessa hoogganaa wiirtuu beekumsaa Baagdaad Beeyta al-Hikmaa jedhamu ture. Achittis hayyootni biyyoota garaagaraa walitti qabamuun barreeffamoota saayinsawaa gara afaan Giriikii fi Hindii fa'itti hiiku ture. Al-Khawaarizmiin dameelee beekumsaa herreega, astiroonoomii, ji'oogiraafii akkasumas kaartograafiidhaaf gumaacha jajjabaa taasiseera. Kitaaba Concerning the Hindu Art of Reckoning jedhamuun afaan Ingiliffaatti hiikames barreesseera. Kitaabni kunis lakkoofsa Hinduu Arabaa biyyoota lixaatti beeksise. Kanaanis lakkoofsi warra Roomaa lakkoofsa amma fayyadamaa jirruun bakka buufame. Sirni lakkoofsaa Hindii fi Arabaa lakkoofsota deesimaalii waliin kitaaba Al-Khawaarizmii keessatti sirna lakkoofsaa har'a addunyaan guutuu itti fayyadamuuf bu'uura akka ta'e katabameera.